Hai hordoftoota nagaanii fi jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu nagaa keessanii. Ani nagaa kooti. Har'a qabadhee kan inni isin dhufe waa'ee maashinoota gatiisaa nutti mi'a daraa kee kan jedhu jira. Maashinii gatiisaa nutti isa xinnaarraa haga isa guddaatti automaatikis nutti automaatikii moo isa kana wayyaa kan jettan gaafii kana walumaa galattiin isinii deebisuu dhufa. Har'a isan qabadhee dhufe jechuudha. Adaraa kee ati ittiin dabaltu kan jedhu baay'ee jira gaafiin akkasii gatiisaas nutti himi kan jedhani. Har'a isiniifan deebisaa kan koos maala ammam akka ta'e isiniifan deebisaa jechuudha. Egaa chaanala kanaaf garuu dursasaa viidiyoo kana yeroo ilaaltan duruma laayik godha. Yaada qabaatan ammas immoo barreessaa. Aaraa warri taatanii viidiyoo qofa ilaaltanii baatan subscribe godha natti makamaa. Viidiyoon akkasiin qaqqabu jechuudha. Maashinii gaa waaqayyoo naa eebbifamu waan hundumaa naa godhe baay'een keessan naa gammaddanii anillee baay'een gammadee waan hundumaa waliin gammadee waan ta'eef isa kana godheef waaqayyoo naa ulfaatu. Yoo manan jira hojjedhee miti miti garuu waaqayyoo dhumatu itti fayyadamuu qabda waan jedhu naa guute. Keessa kootu dheebotaa ture. Kanaafi otoo waan biraa keessan galiini yaadicha na gaafattaniin isinii deebisa. Maashiniin gatiin tokkoo miti hundumtu. 10 jira, 12 jira, 14 jira, 16 jira. Kan koo kuni kwartes jedhama, shariika kwartesiidha. Kiiloon kiiloo 16. Yani isa guddaadha jechuudha. Uffata hundumaa miicaa algalibsiis kiiloo 8 gadi waan ta'e 10 mallee yoo ta'e inuma miicaa jechuudha. Kanaafi inni 14s kwartiziin nuti kun meeqa, inni kiiloo 12 meeqa isinittan hima. Birri isaas isinittin hima. Ishi kan biraa jira, orbiitiin jira. Waan baay'eetu jira shariikan baqa. Ikoon jira, enzoon jira, LG'n jira, Samsung'n jira. Baay'eetu jira bakka shariikan mitiire. Kuni hundumtu gatiin ani bite kanaa miti. Kiiloo numti 16 gatiin ani kwartizii kanattiin bite miti. Kana sirriitti baruu qabdu. Namnumtuu meeshaa naasinii bitu kwartiz kiiloo 16 birrii ammanaan bite yoo siin jedhe LG immoo birrii amma masa kwartiz ta'uu hin qabu. Isinii galee. LG'n kuni mi'a gaarii ture LG'n otoo jiraate. Gaafiin keessan LG'n maaltu waan jedhus jira waan ta'eef. Kanaaf ani kan hin bite birrii 55 nan bite. Imannaa 58 nuun jedhanii jechuudha. 55 nan bite. Kiiloon 14 immoo hin numti. Birrii 53. Birrii 2 bichaadha jijjiiramni gidduu kana jiru. Innaa himatan 45 jedhu isa. 55 jedhu. Kiiloo 14. Garuu 52 isinitti gurguru. Isa kana immoo 58 nuun jedhanii 55 fuune jechuudha. Feeneen fiduun 2000. Iddoo bittanii amma mannaarattis achi as mana keessan surumaa maandisiirraa mana koo obboleessaaf fideef makiina isaatiin malee inni kun jira waciin akkanatti. Garuu asii otoo bittanii irrumatti da'u sun kan garuu meeshaa filachuu hin dandeessan. Otoo walisoo bitee meeshaa kana filachuu hin danda'u. LG'n bareedduudha bargix meeshaan LG'n kamumaa ta'u bareedduudha garuu hin jiru. Kwartiziin bareedduudha nuun jedhanii. Meeshaan kwartiz bareedduudha. Kabiraas jira. Samsung'n ammanaa miti. Innaan isin hin jedhu garagari. Orbiit kan jedhu aaraa dhufe jedhanii yeroo jaan teessanii TikTok minamana irratti ilaaltanii bareeda. Garuu dhaqxanii yeroo ilaaltanii qobaadha. 4G's wal bukkee fidani. Ilaamannaa ilaaltan keessi isaa sibiila ture. Amma TikTok irratti orbiitii kan ilaalee iddootti gurguran sana lakkoofsa isaanii qabadhee maal jedheetu kan hin dhaqee. Sibiila jechuun gaa bareedduudha amma. Sibiila jechuun wanta akka kanaa yoo ta'e bishaan innaa danfiftanii itti naxxari sumaan ta'u. Mi'a zaaguu miti sibiila ta'e immoo istiilii waan ta'eef.
akkas tureeyyuu baqa asha'uunsaa immoo inni jalaa sun akkuma kanaati garuu bareeda tureeyyu dabil feesidha akkuma isa kanaati inni dabiliin 99% cuunfee goggogsa jedhama akkuma isa kanaati jechuudha garuu yeroo dhaxxan ilaaltan laastikiidhu omaa jijjiiraman qaba jechuudha kanaafi ani ijoo waan inni isinitti mukaan koo kana kan hin bite 55 kiiloo 16 inni kiiloo 14 52 48 isin jira garuu immoo mi'a bira for example enzoon jira ikoon jira waan baay'eedha maqaansaa wanta ta'e jira samsungin jira waan baay'ee jira miti innis akkanuma 55 isiniin jechuu koo miti 47 jira ishi LG yoo argame 68 jira inni nana bitee kun innumti nani bite kun kiiloomeetri 16 kun 68 jira in argamu malee argamnaan in argame jechuudha kanaaf gatiin isaa tokko miti garuu miinichi akkan dhufeemmoo saaqee itti fayyadamee argetti baay'ee bareedudha miin inni kun baay'ee tokko yaa biyyan baattis beennaa miti baay'uma tokko bareedudha hundumti isaatu meeshaa isa qaqqaba innaa mana namaatti ilaaltan yoo naannaash si shakkisiisa birra amma kana dhangalaaseettu akkuma inni suuqii as walisoo keessa jirutti ilaalettu baay'ee tokko mi'a bareedudha baqa bicha walumaa galatti nan jaaladhe jechuudha miicha yoo argattani bareedudha shariikansaa kwartiz jedha qabattanii bitachuu dandeessu 14 yoo bitattan bayeessa mana keessanitti maaliif yoo jedhe erga miicitanii mi'a uffatoota gurguddaa sitti miicitu 12 uffatootuma malee ansoolaa malee waan biraan miicu biyya keenyatti immoo kan nu rakkisu algalibsota giddu galeetti kana inni immoo alatti miicamaa birri 200 birri 100 haphiinsaa inni guddaan 300 amma kan koo kan hin alaa fide kiiloo 16 oliyyuu numa ta'a bishaanoo dhugeechuudha kan kiiloo 6 jira bishaan inni fudhate immoo kiiloo 10 meeqa ta'a galaala kanaaf maashiniin danda'ee naannessoo humna isaatii ol ta'e amma uffanni kunoo kiiloo 18 ta'e bishaanoo 8 itti naxxanii 16 sirrii dhufe miiccattu jechuudha baqa uffata algalibsii sirrii isaa kanaaf waanuma sirrii bitachuu wayyaa meeshaa immoo ijaan naxxanii nama ergitanii yookiin ubbaata ergitanii otoo hin taane midhaxxanii ija keessaniin sirriitti hubattanii bitachuun bayeessaa amma ijoolleen ala teessanii maashinii uffata nama bichisiifattanii gatuma qannasaa bitanii namatti maatitti isin erguu danda'u guute rakas amma 37 kiiloo 16 amma 37 hin jira garuu isin hin fayyadu maashiniin gizee kana waddade 55 jettee anarraa dhageesse inni sii bitu 37 bitee 55 siin jedhe nyaatamteer taate maashiniin humaayyuu hin hojjetu yoo gale saamii kootu hin deemini kanaafi maashinii uffataa galaa bitadhaa malee namaam naa bitin jedhina mi'a gatii guddaa ofirraa qabu waan ta'eef galaatuma bitadhaa isa gaafsana birri isaa garuu hirkatti qabadhaa garuu bitadhaa ijoo kan hin dubbachuu barbaadu garuu bitadhaa garuu namni isin hin bitin adabalu gatiin maashiniin kun yeroo nan alaa dhufu waggaa rufan kana birri 12,000 dhaqeen arraba koshii kanaan isamma dubbatu kanaan hin gaafadhe birri 12,000 nuun jedha mucaalaa galte tokko fana dhanne utoon jedhuu 27 ta'e utoon jedhuu 37 ta'e utoon jedhuu 50 40 meeqa ta'e 42 ta'e 47 har'a garuu 55 nan bite jechuudha chigreelloom bitadhaa garuu birriin birriidha dhufas hin dhumasi kanaaf maashinicha bitadhaa kiiloo 14 ta'e 50 kan bittan jira 47 kan bittan jira 55 kan bittan jira 52 kan bittan jira kiiloo 14 kiiloo 16 immoo 45 kan bittan jira garuu sharii irratti hundaa gaarummaa meeshaa irratti hundaa faabrikaa waan sana oomishe meeshicha sana amma maashinuma juusii yoo jettan tokko muuziidhumaaf avokaadoo godhata daakuudhaaf tokko jedheetuma hunna sun bulleessa baqa oriijinaalumnatiin isarratti hundaa meeshaa sana gaa baruu barbaachisa dirqama ani qaa'ila edda mucaa kana da'e maashinootumaan gurgura maashiniidhuma oriijinaala ta'uusaa LG'n barbaade hin jiru
injira maashiniin tokkosi garuu atomaatikiin immoo moo kana wayya kan jedhee nu gaafatu immoo baay'eetu jira. Atomaatikii moo isa kana kan jedhee nu gaafatu. Bargit atomaatikiin magaalaa guddaa keessa yoo jiraatte uffanni kee hin xuraa'u yoo ta'e konfidensii saamunaa Itoophiyaa keessatti bitachuu yoo qabaatte rakkoon qabu. Isa wayyaayu. Garuu daa'ima qabdaa manni kee mana akka kanaa jireenya akka naannoo akka kanaa yoo jiraatte ta'e maashinichi miicee siin baasu beektaa mitiire uffata hamma kaawwattee hamma gattee shittaadhaaf xurii maddee waas tuqee naafaa miicuudhaaf malee atomaatikiin suni sha'ee akka miicin hin beekta. Naannessuu qofa maashinichi akkuma akka isa kanaallee jalaa wanta akkana godhee asiifachin rigu yookiin wal borcisiisu hin jiru. Maashinichi hin beekta akkanatti daaket achi immoo as deebisa keessuma gangalata. Saamunaa amma itti naqxe uffata hadii kana yeroo miiccitu itti naqxe sana gadi dhangalaasa. Ittillee naqadha jechuu hin dandeessu maaliif atomaatikii waan ta'eef bishaan ofiif itti naqa ofiif cufa hin beekta. Asiin illee isa sana qocadhee fidee asiin itti naqa yoo jette jechuudha. Kanaafi Itoophiyaa keessatti immoo saamunaa tokko bitachuuf har'a baay'een ulfaata. So isa daalachaafis immoo amma saamunaa dhadheetti naqxa. Innis gadi nam'a. Bishaan ittiin qulqulleeffames kan biraatti hin dabarsitu gadi nam'a. Lammaffaa ammoo uffanni biyya keenyatti ganna rooba baay'ee qabna magaalaa bakka kondoominiyeemii keessan taa'achiin biiroon seenee baay'ee kanan miicadha nama jedhudha atomaatikii namni bitu. Daa'imni waan ta'e itti facaafti waan ta'e akkasittuu zafazzaftee isa kana keessatti gisee ta'ee miicitee achittis harkaan iddoo kan xuraa akkam gochaa miicitee baasta. Saamunaas immoo adii kana miicitee keessa gara nashaafatti dabarsitee kan biraatti dabarfattee miicatta. Kanaafi inni kun nuuf barbaachisaadha jechuun Itoophiyaa keessatti sanaayyuu nama giddu galeessa jiraatuuf inni kun barbaachisaadha. Inni kun atomaatikii jechuun bakka ana malee namni sin jiraatu jiruu jechuun hin xureessu baay'ee of eeggannoon qaba kan jedhu yoo ta'edha. Lammaffaa yoo tabalaa ishee fiddeetuma hojjechisu fuudni fala bishaan amma sana sadarkaan gannama amma kanatti saamunaa naqxee rigee miicee dhangalaaseera itti deebisuu hin dandeessu. Ammas bishaan ittiin qulqulleessu miiceeni dhangalaaseera. Adii baaftee bifa kalarii biraatti naqxa. Isattis saamunaan naqxa. Miicee dhangalaaseera. Bishaanis miicee dhangalaaseera. Gurraachas immoo itti galchita kan biraa ganaa saaqxee haaraa bishaan itti naqee saamunaas itti naqxa. Miicee gannaqeera. Isarra immoo jireenya kee waan ta'eef immoo jireenya biyya kanaa maaltu na barbaachisaa seeftii maal godhachuun qaba jechuu qabda waan ta'eef akka qomatii keetiitti deemta waan ta'eef biyya keenya waan hunduu widdii waan ta'eef amma tokko bishaanis saamunaas sii qusata. Garuu humna kee maddee immoo fudhata ammas keessaa gara cuunfutti dabarsitutti jechuudha. Kanaaf akkasi baay'ees immoo akka rigee miicine ni beektu warra otomaatikiitti miicitan ani lachuutu miicaa bahe biyya namaatti. Lachuu beeka. Garuu uffata xuraa'e ninkichi godhee hin miicunne. Caafiinsaa sararrisaa akkasumatti tafa. Inni kun garuu utuma hasha'uutuma waliin xaaxuutuma maal godhu hin miicee baasaa jechuudha. Amma tokko yoommoo kan hin baane yoo ta'e duruma isaatii ashaatee itti ha'uus dandeessa malee jechuudha. Qusannoodhaa fi bishaanis saamunaas qushachuu fi isa kana wayya. Garuu xuriis immoo amma kan daa'ima kanaas baasee xaachuu hin danda'a gaasa kana. Itti daddabalees itti deddeebisees miicuu hin danda'a. Daqiiqaatti dabalee. Amma san daqiiqaa 30tti baasu sa'aatii tokko gochuu hin danda'a. Inni sun garuu ofiisaaf atomaatik waan ta'eef sa'aatii isaa itti goote sa'aatii isaatti saamunaa naqxe isatu of keessaa naqa waan ta'eef simiti fedha keetiin xinnoo simiidha. Kanaaf sun kana sinii wayyaa isa kana garuu mana magaalaa qabaattanii qoxaarii qabaattan taanan dhugaa waaqa isiniin jedha maashinii uffataa bitaa. Amma maashinii daabboo midhaamina jettan asaan maashinii daabboo waggaatti mana lama dhadhu alaa hojjechiisu. Yookiin akkanumaan waan ta'e garuu kun dirqama sin barbaachisa dhugaa waaqa. Anarra bituu koo miti bar maashinii birrii kana waggaa lamaan kanan bituu ka'eeni. Waggaa lamaan kana bituu ka'eeni iddoon kaa'uun dhabe. Achiin garas turte kushiinaan xinnoon tokko kushiinaa kana rukunni.
utuman nan bitu jedhuun rukutee utuman jedhuun ishee daye. Asii gaaf tokko dhandheessa 16 jedhan immoo innaa sana ishii 12 bitadha'een ture. Achinan daye dhiise saamii sanarra bakka maashinuma kana bitu malee hin jedhe. Fidee immoo eessan kaan jedhe bakka iddoo kamiin kaa meeshaa isa kan faana immoo rakkadhe waan ta'eef. Lammaffaa aduunis na ilaa balleessaa iddoo kanatti isa jedhu yaada jechuudha. Caammaa kootoo argitanii laa amma akkana. Maaliif qorqoorroon jalli qorqoorroo gubbaan qorqoorroo waan ta'eef achitti hoo'i akkana godheera. So inni soo dhufe eenyu ta'aatuman jedhuun lammaffaa baadhee yeroo lammaffaa baadhuun bakka bitamuu qaba jedhe. Fayyisaa bayinaa biti. Ani garaatti baadhee sanaa reefuun baadhee sanaa dayee reefuun baadhee waan ta'eef immoo rakkina natti uumamaala daandii dheeraa san deemu waan jedhuuf shakkii waan hin qabuuf deemuun sodaadhe Finfinnee. Asii immoo mircaan qabdu. Maashinii 3 lamatu ta'a iddoo kana. 16 tokko 14 tokkotu jira. Suuqii walisoo kanumatu jira bakka. Wal qixxee jira garuu filannoo akka Finfinnee yoo ta'ullee baate. Kanaaf deemuu ani nan sodaadha. Isa itoon kadhadhu hojii qabamoonni guyyaa sanbataa deemna ijoollee faana. Inni ammoo fi guyyaa sanbataa guyyaa ta'e lafa ture ijoollee wajjin deemu immoo heegaa isaaniin eegatoon jedhuun itoo jedhu hin daa'imu caasa kana. Deenya naareen zim jedhee sana booda bakka ofifan deemee bita toon jedhuun har'a heege. Isuma ammoo ji'a 5 darbe kana mana ammoo baranumaan ijaarrannee karoorsineeti xiqqoo haalli waan ta'e taanaan iddoo biraatti mana ijaarree isinitti agarsiifne dasiis daballeeti ijaarree manicha iddoo biraa ijaarree isa kana gizee biraatti dabarsine immoo innaa jennu immoo ammas maashinii kana fidee immoo maashiniin kun guddaadha. Iddoo dhaasisuu hin dandeessu. Balleessuu cabsu ta'a. Ituman jedhu xinxaaleen bakka nan danda'e baroota baay'ee ka'een inni manni ijaarame bakka oovanii jedhee sakana jedhee maashinii bakka wantoota na barbaachisan jiru yoo na bichaa wanti na waan ta'eef nan bitame. Anamma toon bituu barbaade waan hundumaa bituu akkam beeku nan beekas nan danda'a. Garuu iddoon kaa'u tanatti cinqiidha. Kanaafin gizee baay'ee boru iftaan otoo jedhu waggoota lakkaa'e. Achumaanii bakka surumaan man bitu. Nasa mana addisi muqi godha jedhee birrii kana geesse wayirra kaa'anii ol kaa'ati naaf eenyu jedhaa jedheen. Naaf ol kaa'a jedhee namatti kennee kun wanti birrii 100 bade. Waaqayyoon immoo deebisee na yaadate. Bakka aarii isaan sumatis lammatuma waan akkana abdii boru iftaan jedhu hin godhu jedhee tan godhe kana jechuudha. Iftaan hin boru hin jedhu waan hin gochuu qabu amman gochuu qaba bakka. As walakkaa kanallee maafan hin keewwan. Akkasitti murteesseen kana bitadhe akkasinis niin jedha gaafii qabdanii na gaafadha maashinii automaatikii irra isa kana sinii wayyaa gaafiin tokko deebisuun isa kana. Maashiniin hundi kiiloon 16 gatiinsaa tokko miti kana baraa kan 47 jira kan 50 jira kan 55 jira kan 68 jira. Kan 14 immoo kan 50 jira kan 52 jira kan 45 jira kan meeqaa jira waan ta'eef gatiin tokko miti. Ani garuu kan hin bitee gaariidha sirriidha jedhee kan yaadee bitee birrii 55 nan bitees niin jedha. Like share godhaa subscribe gochuun dagatina bye bye.